Himata galgal sa'aatii 2 wadhakka akka sa'aatii 3 meetira baandii 10 925 fi 31 irratti Waashingtan DC irra sanii dabarsinu kaardaa kun ammaantan jalqabna. Babarootoolee galchumilleen isan nagaya arda wiixata ebiliit 3 bare 2017 qophii VOA afaan Oromootii raadiyooniif televezyiinii irraa naayil sa'aatii irraa jechuun Waashingtan DC teessoo mootummaa Ameerikaa Waashingtan DC irra sanii dabru caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jennan soraa lakeeti. Attam jirtu oduu sin dhageessisaan jaallanne gammadaati mataan oduu bulchiisa naannoo Somaalee kan Itiyoophiyaa keessatti namoonni 10 ol dhukkuba koleeraan qabamanii du'uun gabaasameera. Mukii baala baasa cheeriin daraar fooliin qilleensaa urgoofti laftii mirgaa bitaalleen dotii qaraaca ciwweessi simbirreetiif dibbees muuziqaa kararraan dhabane Ameerikaatti ammaan tana yoo nami daawwii itti yaa'u keessattuyyuu Waashingtan DC yoo mukii cheerii kaakkana daraar kanatti nam miliyoon hedduu daawwiif itti dhufa. Oduu ispoortii keessatti dorgommii kubbaa miilaa atileetiksii fi oduu akka qabna. Finfinnee namitti gubbachaa yaa'u jirutti qulqullinni magaalaa tafayyaa irraa argatan akkamitti eeguu malanii jedhaniitiin mariin tokko Finfinnee keessatti taa'uu jirti. Waraanni Alshabaab magaala Somaalee tokko namni keessa baay'ee jennaan qaa itti argateetiin itti duuteetiin harkaa qaba. Waan arsanii qopheessin keessaa tokko oduu tasaana jalanne. Bulchiisa naannoo Somaalee kan Itiyoophiyaa keessatti namoonni 10 ol dhukkuba koleeraan qabamanii du'uu isaanii gabaasaaleen ibsanii jiru. Jiraattonni kutaa Waardeer akka jedhanitti namni 700 koleeraadhaan qabamee hospitaala jiru. Kutaa Qabri Dahar keessattis dhukkubi kun ka'uun ibsamee jira. Roodaa Haaji Faaraa jiraattuun jedhaman akka jedhanitti firoottan 5 dhukkubichaa qabamuu ibsitee dhukkubichi ega ka'ee reef guyyaa sadaffaa ta'uusaa fi yeroo ammaa immoo harmee ishee fi ijoollee ishee lamaan gargaaraa akka jirtu ta'uu dubbatti. Akka isheen jettutti doktoroonni namoota koleeraan qabaman 700 kanneen du'aan boqotan 30 galmeessanii jiru. Dhukkubichi koleeraa ta'us doktoroota dubbatee jette. Gama kaaniin konyaa Somaalilaan kan Buhoodlee jedhamutti keessattis namni 9 koleeraan du'uun ibsameera. Daarektarri ministeera eegumsa fayyaa Abiib Adam Nuur akka jedhanitti namoonni 31 koleeraan qabamanii hospitaala seenanii jiran. Buhoodleen Itiyoophiyaa waliin akka wal daangeessitu kan ibsan Nuur sochii daangaa ce'uun gaggeeffamuun dhukkubi kun dhufee jedhu. Kanaaf Somaalilaand weerara dhukkuba koleeraa ittisuuf jecha daangaa ishee cufu beeksisaniiru. Riippaabilikii Somaalilaand keessatti beelli sodaachisaa akka jiru ta'uu aangawoonni biyyatti beeksisanii jiran. Kunis sababaa caamaan kan ka'e sagantaa misoomaa gaggeeffamu erga aangawoonni dhaabanii booda. Caamni kun namoonni 10 ol du'uun beeladaalee kutaa gama bahaa keessa jiranis dhumuun ibsameera. Itti aanaa pirezidaantii Somaalilaand Abdurraahimaan Seeliks Hargeysaarraa VOA'f akka ibsanitti caamni hammaataa deeme kun beelli dhaqqabuuf carraa jiru guddisee jira. Aangawaan kun akka jedhanitti Somaalilaand caama kana dura dhaabbachuuf qabeenyaa gargaaru xinnoo qabdi. Diinagdee biyyattis akkaan kan miidhe ta'uu dubbatan. Aangawoonni sagantaa misoomaa gaggeeffamuu kun dhaabsisan bajata qaban to'achuuf akkasumas caamni yoo hammaateef of qopheessuuf ture jedhaniiru. Humnootiin Itiyoophiyaa kanneen Alshabaabii waliin wal waraanaa turan maadhee waraana ijoo kan Soomaaliyaa waaltaa kutaa Gulgudud keessaa ega gadhiisanii ba'anii aangawoonniif jiraattonni dubbatanii jiru. Gabaasa kana Mahammad Olaattergee tujubee dhiyeessa. Loltoonni Alshabaab meeshaa guddaa hidhatan erga loltoonni Itiyoophiyaa waraana biyyoolessaa Soomaaliyaa lakkoofsaan xiqqoo ta'an deeggaraa turan gadhiisanii ba'anii booda magaalaa Eelbuuriin to'atanii jiran. Eelbuur qabamuu kan mirkaneessan Komishinara magaalattii Nuur Hasan Gutaalee yoo ta'an warreen Itiyoophiyaa maaliif gamas dhiisanii akka ba'an hin beeknuu jedhan. Shalay Turkii ayaa kasoo baxnay magaalada Hargeysa iyadoo aan ka duulayno. Warri Itiyoophiyaaf loltoonni keenya magaalattii dhiisanii ba'an amma magaalattiin harka finxaaleeyyii jala jirti. Warri Itiyoophiyaa karoora isaanii gamasii ba'u nuun ibsine isaan baanaan loltoonni keenyas dhiisanii ba'anii jedhan. Jiraattonni magaalaa Eelbuur akka jedhanitti finxaaleeyyiin Alshabaab lola tokko malee ganama kana konkolaataadhaan magaalattii seenanii ba'aa turanii jedhan. Akka jiraattota kanaatti loltoonni Alshabaab piikaappii 6 ol ta'uun meeshaa farra xayyaaraa magaalattii seensisaa turan.
bakka tarsiimoo ta'e qabatanii alaabaa isaanii gurraacha biilsaalee hanga tokko irratti fannisanii jechuudhaan jiraataan maqaan isaanii hin tuqamne tokko raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsaniiru. guutaaleen finxaaleeyyii alshabaabiif loltoonni Itiyoophiyaa siivilota naannoo dararan jechuun qeeqan. alshabaab loltoonni Itiyoophiyaa waggaa 3 dura ennaa dhufan jiraattonni gamasii akka ba'an dirqisiise. warreen Itiyoophiyaa kanneen magaalattii keessatti hafan hanga tokko dararanii jedhan guutaaleen itti dabalanis siivilonni filannoo 2 qabu yookaan magaalattii keessa turanii dararaa warra Itiyoophiyaa danda'u yookaan immoo iggita alshabaab jala jiraachuudha jedhan. sababaa loltoonni Itiyoophiyaa gamasii ba'aniif hin beekamne aangawoonni waraanaas deebii kennuuf battala argamuu hin dandeenye. raashaa magaalaa seent piitersberg jedhamu keessa ka jiru caasaa baabura imaltootaa irratti dhoo'insaarra dhaqqabe yoo xiqqaate namni 9 du'ee kanneen biroo 50 madaa'uun beekamee jira. sabaahimaan raashaa akka gabaasanitti balaan dhoo'insaa kun waltajjii seenaayaa jedhamtu buufata baaburaa kan magaalattii walakkaa argamtutti dhaqqabe. koreen farra shororkeessummaa raashaa akka jedhutti meeshaan ittiin dhoo'insa dhaqqabsiisan kabiraan buufata baaburaa biraa kan magaalaa makanaa keessaa ituun dhoo'in qabamee akka fashalu ta'eeraa jedhan. raashaaf magaalaa guddittii lammaffaa kataate seent piitersberg keessa caasaan baaburaa hundumtu cufamee jira. pireezidaanti puutiin akka jedhanitti balaa uumamee gama hundaan qoratamaa jira. pireezidaantii yuunaayitid isteetsi doonaald tiraamp waa'ee kooriyaa kaabaa irratti jabinaan ka dubbatan ta'us hiikisaa badaa namaa hin galuu jedhamaa jira. kunis pireezidaantii chaayinaa torban kana keessa yuunaayitid isteetsi daawwachuu isaanii dura dubbatame. wal arguun aangawoota lameenii kun tiraamp hariiroo chaayinaa waliin jiru irratti jijjiirama imaammataa guddaa gochuun wal hubannoo irra ga'uu yookaan immoo duula waraanaa akka hafu gochuu fi deemuu akka hafu gochuu irratti hojjechuu ka jedhu tilmaama adda addaatu odeeffamaa jira. pireezidaant tiraamp dilbata kaleessaa london faayinaanshal taayims waliin gaaffiif deebii gaggeessanii chaayinaan rakkoo kooriyaa kaabaa furuu yoo baatte nuti furmaatatti goonaa jedhaniiru. chaayinaan kooriyaa kaabaa irratti dhiibbaa guddaa gochuu dandeessi ka jedhan tiraamp kooriyaan kan ariitiin guddataa jiru dandeettii nukleeraaf misaayila baalistik rakkoo inni uume chaayinaa gama furuutiin hin gargaartu taanaan wanni ta'uuf deemu hundaaf gaariin ta'uu jedhan tiraamp. sagantaan nukleera kooriyaa kaabaa dhaabsisuu akkasumas mootummaan biyyattii kan nukleera of keessaa qabuu fi ameerikaa dhaqqabuu danda'u misaa'ila baalistik hojjechuun dhimma ijoo aangawoonni lameen irratti dubbachuuf jiran keessaati jedhameera. soddaan pireezidaanti tiraampiif gorsaan isaanii ka ta'e yaareed kushner yeroo ammaa iraaq keessa kan argamu ta'uu aangawa gameessi waayit haawus ibsanii jiru. kushner dura taa'aa ajajoota waraanaa ameerikaa kan waliigalaa jeneraal joosef daanford waliin kan imalan ta'uu ibsi jeneraaltichi baasan hubachiisee jira. kaayyoon imala kanaas hoogganoota iraaq gorsitoota gameeyyii ameerikaa waliin wal arguuf akkasumas immoo waraana ameerikaa gamas jiran daawwachuuf ta'uun ibsameera. kunis duula hidhattoota islaamik isteet irratti gaggeeffamu eessa akka ga'e baruuf akka ta'e ibsi ba'eerraa hubatameera. ameerikaan kan hoogganamu humnootii waltaatotaa hidhattoota islaamik isteet irratti samiirraa haleellaa gaggeessuun akkasumas humnootii lafoo kan iraaqiif gargaarsa kennuun ni yaadatama. pireezidaantiin ameerikaa doonaald tiraamp gita isaanii kan masrii abdul fattah el-siisii waliin har'a waayit haawus keessatti wal arguuf jiru. hoogganni masrii kun sirnaan waayit haawus yeroo daawwatan kun ka jalqabaati. mootummaan waraanaa jeneraal siisiin hoogganamu bara 2013 mootummaa uummataan filatamee ture egaa aangoorraa buusee qabee pireezidaantiin ameerikaa duraanii baraak obaamaa gargaarsa masriif kennan hundumaa dhaabanii turan. obaamaan siisiin gara waayit haawusitti hin afeerre. mootummaan irree waraanaa garee moorsii pireezidaantii godhate warreen musliim biraazarhuud tarkaanfii hammeessee jedhu. siisiin garuu garee musliimota biraazarhuud shororkeessaadha jedha. walgayii waayit haawus keessatti gaggeeffamuuf jiru kana uummanni masrii gurra qeensee dhaggeeffataa jira. kunis imaammata tiraamp masrii irratti qaban dhaggeeffachuuf ta'uun beekameera. oduun keenya kanuma. Taamsa qasuu jettan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaa keessatti nama hedduutu magaalaa galuu jira. Finfinnee illeen akkanuma.
Hardhammoo marii tokkotti qulqullinni magaalaa tafayyaa irraa argachuu danda'an akkamitti qabaachuu danda'anii jedhaniitiin mariin biyyoolessaa Finfinnee taa'uu jirtii jedha Mallas Kaachoo ammaa oduu Finfinnee nu ergi keessatti tujube. Hoteela Hiiltan kan Finfinnee jiru keessatti kan baname gumii fayyummaa magaalaalee jalqabarratti ragaaleen raabsaman akka mul'isanitti Itoophiyaa keessaa lakkoofsi magaalaalee dabalaa deemuu yaadachiisan. Uummata miliyoona 17 ol ta'antu magaalaalee gurguddoof xixiqqoo keessa jiraatu. Kunis lakkoofsa uummata Itoophiyaa 19% ta'uu ragaaleen kun ibsaniiru. Haa ta'u iyyuu malee Itoophiyaa keessaa lakkoofsi uummata magaalaa keessa jiraatu addunyaa kabiroo waliin wal bira qabamee innaa ilaalamu hedduu xiqqoodha. Lakkoofsa biyyooti Afrikaa uffee Saharaa gad jiraatan irraallee hedduu gad xiqqaata. Kun garuu yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama jedhamee eegama. Dhaaba gargaarsa misoomaa addunyaa Yuunaayitid Isteetsi USAID'tti fayyummaa lakkoofsa baay'ina uummataa fi nyaata madaalawaaf itti gaafatamaa akka ta'an Miss Beetanii Mooskoof lakkoofsa kanaaf haala kana waliin wal qabatee jiru kaasanii jalqaba gumii sanaarratti ibsa kennaniiru. Egaani lakkoofsa kana ennaa ilaaltan bara 2030 jechuunis waggaa 23 har'a magaalaalee Itoophiyaa keessaa uummata gara miliyoona 39tu jiraata. Lakkoofsa uummata magaalaalee keessa jiraatu tajaajila uummataaf barbaachisu kan adda addaa qindeessuuf raabsutu rakkoosa guddaa ta'uuf jira jedhan. Waajjira Joon Snoo Inkorporeetiif itti gaafatamaa kan ta'an Dr. Hibrat Alamuu Gamasaaniin lakkoofsi uummata magaalaa keessa jiraatu miliyoona 20tti kasiqu ta'uu ibsanii bu'aaf miidhaa inni fiduu malullee tarreessaniiru. Maal gochuun akka danda'amus dubbatanii jiran. Lakkoofsi kun Itoophiyaan adeemsa isheen biyyoota galii giddugaleessaa qabanitti makamuuf gootu waliin ennaa ilaalamu atattamaan dabala jedhamee eegama. Akkuma kanaan magaalaalee jireenyaaf mijatan hundeessuuf hirmaannaa guddaa barbaachisa. Biyyoota galii giddugaleessaa qaban kabiroorraa akka hubatametti babal'achuun magaalaalee yaada keessa galchuudhaan jireenyaaf mijataa akka ta'an godhanii yoo hin filatin miidhaansaa guddaa ta'a jedhamee eegamaa jedhan. Gama mootummaanis rakkoon kun ilaalchi kan itti kenname ta'uusaaf qormaati jiru garuu cimaa ta'uu ministeerri eegumsa fayyaa ministeer deettaa akka ta'an Dr. Kabbada Warqoo ibsaniiru. Gumii sana mul'inatti kabanan waajjira muummicha ministeeraatti ministeera bulchiinsa gaariif hawaasummaaf hoogganaa damee karooraa akka ta'an obbo Muktaar Kadir lakkoofsi uummata magaalaa dabalaa deeme kun hundee misooma biyyattii akka ta'e tuqaniiru. Gumiin kun har'aaf bor kan geggeessamu yoo ta'u dhimmootii hedduu irratti illee kan mari'atu ta'uun beekameera. Taamsa qasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo akka lakkoofsa Waashingtan DC'tti guyyaa walqixxee dabarreetiin garsaa tokkoof daqiiqaa 44tti dhiyaachuu jirti. Isanii biyyi jirtanilleef galgal saan 2 daqiiqaa 43 deemuu jirti nuu guyyaa isaniif ammoo galgal. Garsa sirbaa dabarra. Muki baala baase cheeriin daraare lafti dottaatte fooleen qilleensaa urgoofte karaa mirgaa bitaallee ciwweessi simbirreetii fi dhibbees muuziqaatiif huuruu qilleensaa dhageetta. Ammitii Ameerikaatti dhaamochi akka qilxiphee nama waraana kaan bayeetiin caamii bayee namii caama kan qaamachuuf hagi tokko qolachaa yaa'u. Cheeriin muka bulchiinsi magaalaa Jaappaan bara hedduun duratti bulchiinsi magaala Waashingtan DC'tii kenne daraara mimmiidhaga dadansaa tokko baasa. Namni qophii tana daawwachuuf itti keessumattuu yoo feestivaalii akkana kana baandii qophii cheerii faarsitu tanaan cheers.com qophii afaan Oromooti yaad qabdan irraa nu barreessaa nu bilbila. Qophii ispoortii. Qophii ispoortii ardaa keessa dorgommii kubbaa miilaatii fi atileetiksii fi odoo ispoortii garagaraa qabnaa kuna. Maratoonii kalee Room Xaaliyaanaatti dorgomtu dubaraaf dhiiralleen Itoophiyaatti moo'e dhiiraan tokkeessoon shuraa qixxaataatii lammeessoof sadeessoof afreessoon ammoo Keeniyaa shaneessoof jaheessoon Itoophiyaa dubraan ammoo Itoophiyaa tokko haga 3 ba'e. Rahamaa Tuusaa Itoophiyaa keessaa tokkeessoo Mastawaa Taaddesee lammeessoo Ababaa Tekluu sadeessoo afreessoon Keenya 5 hagi 8 ammoo Itoophiyaa. Itoophiyaan ammallee leenjisaa kubbaa miilaa haaraa Shannaa fi Beqqalee torban dabre keessa filatte. Itoophiyaan ganni xiqqaa keessatti leenjisaa kubbaa miilaa hedduu akkanuma qaxarachuu jirti. Hagi tokko ganni tokko hin gahin iyyuu hojii dhiisaa kaan irraa bu'aa kaan hojiirra gussan. Leenjisaan torban dabre keessa kunilleen Itoophiyaa dorgommii waancaa kubbaa miilaa Afrikaa
representantii ka Afrikaa jechuun ka bara 2019 taganna lamaan duubatti qopheessuu dabalee waan hedduutti irraa eegan. Gamkaan ammoo Itoophiyaan pirezidaantii Koree Olompikii haaraa filatte nama ammaan tan filatu kunin Dr. Ashabbir Waldee Giyoorgisiiti. Durii nama miseensa paarlaamaa Itoophiyaa ta'eetiin hojjechaa bahe waan filannoo tana irratti reefuu daayireektara Koree Olompikii biyyoolessaa obbo Taammiraat Baqqalaa Finfinnee bilbilaan dubbise. Obbo Dr. Ashabbiriin kun eenyu jennaan? Dr. Ashabbir Waldee Giyoorgis pirezidaantii kubbaa giimboolaati. Isa baaskeetbool jennu kana isa hoogganaa jiru. Tanaan dura kubbaa miilas 3-4 hooggananii turani. Yeroo sanatti kubbaa miilaa keessatti haalaan hirmaachaa turani. Eegasanii immoo paarlaamaa galanii tajaajilaa turani. Hojii dhuunfaa isaanii daldalaadha. Kan filatamani Koreen Olompikii biyyoolessaa gubaa'ee yookaan jeneraal assembilii jennutu filata. Warra federeeshinoota 28 irraa warra walitti ba'an, naannoo irraa warra walitti ba'anii fi waldaalee ispoortii an jedhaman jiru beekamtoo kan jedhaman jiru shanan tokko koree jara kanatu walitti ba'ee filata. Waggaa 4 tajaajilu. Jarri kuni pirezidaantii malee nama 10tu jira. Jarri kunis akkasuma federeeshinii irraa dhufu. Pirezidaantiin Dr. Ashabbir Waldee Giyoorgis ittaanaan obbo Taklaweenii Asaffaa jedhamu kubbaa miilatirraa ittaansee atileet Gabragzaabeer Gabramaariyaami inni immoo federeeshinii atileetiksii irraa dhufe. Ittaansee dubartiin tokko Qabinaay kan jedhamu kan treasurer Herodaayit Zallaqa kan jedhamtu boolingii irraa dhufte. Egaa warri hafan immoo namni 6 tokko jiru. Bakka bu'iinsa warri dhufan jiru. Kan filatamanis akkasuma jiru. Egaa wanni hojjetu pirezidaantiin qajeelchudha. Hojii waliigala korichaa hin hordofaa, hin to'ataa. Waan dhimma poolisii irratti istiraatejii irratti hojjeta. Hojii guyyaa guyyaatti waan hojjetu namoonni qacaramnee achi keessa jira. Ekspertoonni jiru. Isaaniin hojjetanii jarri kun garuu imaammata poolisii biyyattii akkasuma chaartarii olompikii hojiirra akka oolu deeggarsi adda addaa akka argamu warra godhan. Hojiin tamaan jechuun obbo Taammiraat Atilleen daayireektara hojiin aga guddaan maal? Maaliin kan hojjennu deeggarsa federeeshinoota goona. Tokko deeggarsi nuti goonu teeknikaa waan jedhamu jira. Leenjii kenninaa fi leenjistootaaf leenjii adda addaa akka argatan goona. Ummata keessatti immoo falaasama olompizimii akka babal'atu hojii dadammaqinaa hin hojjenna. Workshoppoota, seminaarota, simpooziemoota akkanuma hin qopheessina. Kan bira atileetota maallaqaanis leenjii biyya keessaa biyya alaatti hin kennina. Waldorgommiiwwan jiran immoo jiru. Kan akka guutuu Itoophiyaa olompikii irratti hirmaachuu waan akkanaa kan dargaggootaa fi kan warra jajjaboo keessaa isa samara olompik jedhamu kanarratti kana qopheessina kan nuti warri ogeessaa akkasuma deeggarsi immoo waan godhamu jira kan faayinaansitiin huccuu ispoortii kan Adidaas wajjin waliigaltee qabnuun gaatti gara qarshii miliyoona 10 waan baasu nuu kennani. Kan kanarraa nafe immoo rakkoon ispoortii biyya kanaa maali? Olompikii irratti rakkoon jiru maal waan jedhu hojii qorannoo siin hojjeta. Dr. Ashabbir nama gama waliin filatame. Is qofa filatamoo gareen jirtu yoo is qofa filatamoo garee nama hedduuttis waliin filatame. Inni kophaa dhiyaate. Namni biraa pirezidantummaan dhiyaanne. Kophum dorgome. Kophuma isaa dorgomee sagalee guutuudhaaf filatamee deeggarsa guddaadhaan. Warri kaan immoo nama 14tu dorgomee namni 5 darbuudhaaf san keessaa walakkaa isaanii hin kufanii walakkaan hin darbanii bakka bu'iinsaan immoo daayireektii warri darban ture hin jiru namni 4 tokko akkasitti ture filmaan. Namni tokko amma ganna gamuuf hojjeta pirezidaantii yoo ta'e ganna gamuuf hojjeta. Ganna 4 hojjeta. Ganna 4 hojjeta. Itti deebi'ee dorgomee namni filata filatama ammas itti fufu. Dorgommii namni isaan akka oloompikiitti qophaa'uu jirtan yookaan ammoo dorgommiin gugurdoon biyya keessa ta'a biyya laallee taanaan tatti qophaa'uu jirtan hojiin gugurdoo namatti qophaa'uu jira ammaan. Ammaan tana kan Tookiyootis qophii geggeessaa jirra. Yoom? Karoora hojjennee irra karoora istiraatejii jedhamu waggaa 4 bara 2018 wal dorgommiin dargaggootaan jira oloompikiin dargaggootaa Arjentiinarra. Isaanis qophii gochaarraa kan Afrikaa akkanuma Aljeeriyaa irra hin jira waggaa tokkodhu qophii kanaa godhaa irraa bara dhufu immoo taphni guutuu Itoophiyaa hin geggeeffama Maqaleetti isas akkasuma qophii gochaa jira.
obbo Taamiraat Baqqalaa daayireektara koree atileetiksii biyyoolessaatii galateeffannaa. Atileetiksii dabarran marree atileetiin keeniyaa meetirii 1,000 irratti dorgomuun beekamtu Joosliin Joopekiisee dorgommii kalee Piraag irratti dorgoman irratti rikoordii haaraa 4 cabsite. Intalti ganna 23 tuni dorgommii kiiloomeetirii 20 tana sa'aatii 1 daqiiqaa 1 sekondii maayikiroo sekondii jechuun. Sa'aatii 1 daqiiqa 1 maayikiroo sekondii 25tiin moote. Ariifachaa isiin dorgomteen tuni ammoo karaa kiiloomeetirii 5 irra geettee innaan dabalee kiiloomeetirii 5 irra rikoordii cabsite. 10 geettaa innallee cabsite. 15 irrallee 20 irrallee akkanuma jecha rikoordii 4 cabsattee jechuudha. Guyyaa tokkotti nam dorgommii akkana irratti rikoordii akkana hedduu cabsitaatee tokkeessoo taate $150,000 dhiyaattu badhaasan. Ani akkaan fiigaa moo'eetiin rikoordii haaraa cabsaa jedheen seenee jette atileetiin tunin Joopekiin jechuudha. Keeniyaan G3 keessalleetti magaalisi Naayiroobii dorgommii fiigichaa ijoollee addunyaa ganna 17 gadi U17 jedhan qopheessuuf qophii jirti. Gaafasillee warqee hedduu moo'achuu fi qophii jirti. Dorgommii tana IAAF'tti qopheessaa jechuudha. Waldaa Atileetiksii Federeeshiniitti qopheessaa jechuudha. Qophii ispoortii hin finde itti gaafatamaan kilabii kubbaa miilaa Kiristaal Paalaas Stiiv Paaris gurbaa dhalootaan Aayivoorii Koostii ta'ammaan tan kilabii Kiristaal Paalaas keessi jiru taphataa Wilfred Zaha kontiraat isaa dheeressuuf dubbachuu jiranii marii taa'uu jiran. Zahaan gaaf bara 2015 keessa Maanchestar Yuunaayitid keessatti Kiristaal Paalaas dhufeetiin kontiraat ganni 5-6 qaxaratan. Gurbaa kan ammallee kontiraat dheeressuu feenaa jedha. Paarish yooyyuu raadiyoo BBC irratti dubbate. EPL English Premier League jechuun eegii Chelsea ammallee dorgommii EPL keessa Chelsea ammallee dorgommii English Premier League keessa tapha 9 tafaaf ammallee Manchester City waliin iftaan taphachuuf kurfoo jirti. Dhiyootaan ammoo tapha barana irratti hagamma taphatti jechuun barana taphat keessa tapha 10 keessa marroo 2 moo'amte. Guyyaa dheengaddaa Kiristaal Paalaasitti Chelsea 2-1 moo'e. Chelsea ammoo Liverpool illee waliin onkololeessi dabre taphatteetiin achilleetti 2-1 achitti moo'amte fulbaan dabre keessa jechuudha. Dorgommii waancaa kubbaa miilaa addunyaa fiifaan qopheessu biyyi hedduutti biyyoo 32 walta hafan ta'uu fi wal dorgomuu jira. Akkuma kanaan dorgommii torbaan dabreetti Cheek Rippaabilik biyyi Xaaliyaana jidduu qubatti biyyi xiqqoo San Maariyoo 6-2 carassiti. Goolii hedduu galeef jechuudha. Goolii suniyyuu Teedooree Gabrasillaasee fa'aa warra galchi keessaa tokkisaa jechuudha. UEF'n yookaan ammoo waldaan kubbaa miilaa Awurooppaa jechuudha. Dorgommii ta'an itti jiran gama isaaniitiin akkuma Afrikaallee waliin taphachuu jirtu. Azerbaaijaanii fi Jarmanii waliin taphatanii Jarmanii Azerbaijaan 4-1 moote. Armeeniyaan Kazakistaan 2-2 moote. Ingilaand Lutiyaanaa 2-2 moote. Akkan jecha dorgommii hedduu taphachaa dhufanii jechuudha. Tana fakkaatti qophiin ispoortii taa'aadha. Yaada qophii ispoortii irra qabdan nu barreessaa nu bilbila Ansooraa Halakeeti. Kan caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Akkuma reefullee jennee Ameerikaa xammitii hodhaamochii akka qilxiphee namuka qilxe bokaan badeetiin mukii baala baaseetiin caamii aduu bahu keessattuu ammiti yoo cheerii blossom yookaan qophii cheerii mukii cheerii jedhan daraaro. Mukii cheerii jedhan kunin qophii bashannana hedduutti qophii cheerii festivaal jedhaniitiin qophii hedduutti jira. Wagguma waggaan qopheessan. Tan irratti oduu gargaraa arganneetti jira. Tujube. Qorri yeroo isaa malee dhufe daraaraa cheerii hudhaatti tuunni jiru coollabse. Haa ta'u malee walakkaa kan ta'u qorra sana dandammatee torban kana daraaraa baafate. Daawwattoonnis akkuma baratame daraaraa kana daawwachuuf yaa'an. Daraaraa cheerii jedhamu kun qalbii hawatee namni dhaabatee ilaala. Turkii dabalatee daawwattoota naannoo addunyaarraa dhufantu daraaraa kana ilaaluu dhufan. Uummanni daraaraa kana daawwachuuf ba'e waggaa kana hagas miti. Sababiinsaas daraaraan kun barana hin daraarre oduu jedhu waan dhaga'aniif fakkaata. Akka waggoota darbanii daraaraan kun baay'inaan hin bayinuu malee kanneen naannoo addunyaarraa dhufan itti gammadaniiru. Daawwattuun ka turkiirraa dhufan deeraa gumus akkan yaadutti bareedaadha jedhan. Kabroon dubartii Chikaagoorraa dhufaniif daraaraa bifa adiif roozaa qabu wal makee yeroo jalqabaa arguun hedduu na gammachiisee jedhu. Qaruman gaddine an baay'ee bareedaadha.
Daraaraan bifa roozaa kanan dhaga'e hangi tokko daraaree jira, haa ta'u malee hedduu bareedaa jedhan. Muki daraaraa cheerii jedhu jalqaba kan dhaabame waggaa 100 dura. Daawwattoonnis ennaa arfaasaa gara naannaa Waashingtan DC kana dhufanii daawwatu. Dubartii Chaayinaa ka Jaappaan keessa jiraatan tokko akka jedhanitti naannoo siidaa Waashingtaniif siidaa yaadannoo Jafarsanitti marfamee ka dhaabame muka cheerii kana ilaaluun qalbii namaa haaressa. Siidaan Waashingtan gamasitti argamuun baay'ee isa bareechee Waashingtan DC'n akka seensisumattetu sitti dhagahamaa jedhan. Muka cheerii jedhamu kana bara 1912 keessa Jaappaan Ameerikaadhaaf badhaasa kennite. Bulchaa Tookiyoo bara sanaa Yookiyoo Ozaakiitu magaalaa Waashingtaniin badhaase. Erga sanaa qabee innaa muki cheerii daraaru cheerii Blossom Festival jedhamu qopheessuudhaan daandilee Waashingtan DC irratti ayyaaneffama. Muki cheerii kun bakka 3 irratti dhaabame. Tokko laga Potomaak jedhamu gama keessa, tokkommoo paarkii Potomaak gama dhiyaa, inni kaan immoo Potomaak gama bahaatti naannoo Waashingtan Monument yookaan siidaa pirezidaanticha Ameerikaa jalqabaa kan Waashingtan cinatti argama. Qophiitiin tardhaa tanumaan fixuu jirra. Nu barreessaa, nu bilbila. Qophiitu jubeellee galateeffanne gam kennaa nagaa bulaa sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.